أمشي والتاني بقى عشان أتشجلته. تبون دمتو. بيبان كذا في بيتك كذا سي رادو تتاديبتو. ما أنا مناك هذا تكوت تقول إنجتوني. يصير هذا تانقب ديتشوا. جريني سنجريني برا مثلا نو أنجريني نو نروح بزاف كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردو تافي دعوات وتكين نجر جرتو بكم إسين جرتاني تناجيني كينيا إسين هاك أبو يتشا ويا هرقا. deebi'ee dhufee jira maal qabattee nuuf jechuun keessan hin oolamu har'ammoo waa'ee Mustafaa fi Daraartuun baddee jirtiin gaafattanillee miti kalaas isin hangaluma nama dagattanii yoo namni viidiyoo ol bahee wawwaraabe qofa nama yaadattanii jechuudha. Anillee osoo badee na dagattanii nan iyyafattanii jechuudha walumaa galattu. Daraartuun ergaa yuutuubar irraa baddee baatii lamaaf deemti. Isin galeen maaliif baddeen hin jiru uummata keenya. Innaa ani hedduu isin jaalanna hedduu isin kabajnaa garuu isinitti aarree jirra maaliif jennaan Daraartuu ta'e miskintitti maaliif hin soqina agarra. Maaliif soqina komii qaba walumaa galattu wallahi dhugaa dubbachuuf erga baatii takkaaf baatii lamaaf deemti walii bilbilee hin beeknu isinlee naan bilbiltu narraa baddee maal akka taate isitu beeka anillee immoo biizii matee waanuma hedduu walii dubbisaan jirru as jirti asin jirtu isitu hin beeku jechuudha. Mustafaa biratti illee hin argine garuu immoo Mustafaa yeroo baay'ee wal argina isii yoo gaafadhu immoo akkuma tokko seeraan illee natti himu. Amma walumaa galattu yoo inni samooni kana viidiyoo dura waraabe isinii dhidhiise hin beeku waan beeku miti garuu immoo Daraartuun baddee jirti hundi keessaniyyuu argaan jirtanii anillee akkasuma immoo maaliif har'a guyyaa har'a Daraartuurraan dubbanne jedhee garuu lafaa ka'eeti miti ka dubbadhe isitu na dubbise baatii takkaa horii maaliif nan dubbisi minaamin jedhee anillee komii walitti dhidhiyeessine eega jenne booda akkanatti ni beektaa caaltu atillee waan hundaayyuu yeroo baay'ee Mustafaa miskiina naan jettee na mormaa turte garuu inni an isa amaneetiniin akka abbaa manaatti isa wajjin jiraachuu fedha garuu inni nan amanu silaa na amane biyya na wajjin deemeetiin maatii isaa wal na barsiisa ture garuu immoo osoo naaf amanamaa ta'e maatii isaatiin wal na barsiisa garuu inni naaf amanamaa miti jettee komii dhiyeeffattee adde Daraartuun jechuudha qalbii akka isinitti fakkaanne dubbiin tun tanuma dhugaati dhuguma abbaan manaa tokko nama fuudhee yoo si jaalata ta'e yoo umrii tantee guutuu si wajjin jiraatu fedha ta'e maatii isaa wanni biraa immoo gidduutti nama dogongorsiistee adda nama baasuu hin dandeetti. Yeroo jalqabaati namni osoo ilmoo hin godhatin hin duratti osoo wajjin hin tutturin hin duratti osoo waggaa hin lakkoosisin hin duratti maatii ifiitiin wal nama hin barsiisin maatii wal baradhuun hin jirre maatiidhaan isinillee baradhaan hin jirretti dhuguma shakkina keessatti uumaa anaayyuu akka mataa kiyyaatti garuu dhugaa dubbachuuf ani Muktaara madda baaneef yookiin waan badaan jedhu maatii isaa guutuun takka takkatti adaaditti akaakiyyee warra jiran hunda isaanii wal na barsiisee wal baradhee alhamdulillah garuu inni guyyaa keessa ni beeytanii rakkoon garagaraa uumamee akkasitti adda cinne hundaafuu amma gama dhimma dhufeetitti deebi'a Daraartuun biyyatti kuttee na fakkaattee biyya jira jettee maaliif Mustafaan na wajji hin deemin ni beeytaa dhimma kana quba gabdaa irraa naan jette ani immoo quba hin qabu waan inni wajji hin deeminiif illee hin beeku naaf ifaatti himte Mustafaa amma dura mucattii maatiin isaa akkuma inni galeen itti fuudhuudhaaf qopheessaniiftu jira. Mustafaan immoo isii muudii godheetiin isii biyya kophaa isii erkee wajjin hin deemu. Akka maaliif jennaan akka isiin mucattii maatiin isaa laalaniif san akka isiin hin argineef. Akka isiin naan jettettillee akkasuma anillee immoo yaadni kun dhuguma ta'uun oolu jedheetiin shakka isiin akka ani mucattii warri kophaati baadiyyaa nageesse jettee Daraartuun natti himte hedduu garana nyaatte hedduu miskiina Daraartuun dhugaa dubbachuuf Mustafaan dhugumaan sababa kanaaf immoo yookiin immoo dhimma biraatiif dalagaa asii qabaatee wal bira hin deemnu jedheeti immoo maaliif garuu immoo Daraartuun inni kanaaf na wajji deemuu didee an olillee deebuuf hin deemu asittillee hin deebi'u tanuma dura warri isaa laalefsan haa fuudhuu jechaa jirti. Kanaafuu ani immoo nama waan tokko natti himate araarsuun narratti dirqama waan ta'eef hordoftootaa fi daawwattoota keenya Mustafaa yaameetiin gaafachuu deema isinlee naa gaafadhu naan hin jenne ana jechuudha Daraartuun ani garuu isin natti himtee jecha tan akkami calisa booda immoo isinlee itti himi naan hin jenne malee booddee na komachuun isin hafu waan ta'eef Mustafaa ni eeyinaa yoo inni ture kaameraa kiyya hin dhaabaa oduu isin dheeressee jira hordoftoota keenya Ramadaan illee dhufee jira Ramadaan Kariim. Kan bara hedduu isiniif haa ta'u Mustafaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu bakka isin jirtan nageenya jiraatu hadhalee qadiyyaa abbaa langaa irraa na dabbaltee kun akkuma kadhee asitti namatti jechuudha hadhalee asman namtee na eeyde jechuudha altuun Iddoo tanatti bara. Iddoo tana yoo aduullee
dukkana. nama gubu yoo qorraalle namatti hin qorru. Giddu galeetti jidduutti saba saniif asuma jaami boota viidiyoo waraabuudhaaf naa mijjatu. Bareeda isaan fayyada kan laata. Akkasumatti tolummoo abdii qaba. Maaltu maal ta'e? Har'a maaltu Maal ta'e gaafii sirraa qaba obboli. Aboo gaafii mana gaafii. Wallahi gaafii cimtu sirraa qaba amma akka duraanii qalbii dhimma kiyya minamnaa miti. Gaafii mana Siigalee? gaafii. Hin dhageettan qoy kan jedhu amma kana dhugaa deebina. Daraartuun way sabbatti. YouTube irraa baddee lafarra illee jirti rabbuma beeka kan inshallah. Esir guyyaa meeqa viidiyoo hojii waraabnu ishee akka kaameraan ala si gaafannaan akkuma tokko waratti maal? Waan namatti himtu. Amma kaameraa fo si gaafadha. Nama hunda isa jira miidiyaan hundi daraartuun isa kuttee Mustafaan. Maal taatee soqammaa? Biyyi siinis. Baadiyyaa. Deemte moo naguma geeggeessite akkuma nama. Taa'umsa fa'aa wallaa dhugaa jirtu sirraa barbaada. Dhugaa maaliif jennaan daraartuun maaliif baddee baatii lamaaf deemtiya. Erga viidiyoo waraabini maaliif baddee gaafin hatta yoo sitti waan immoo yoo mana kee dhufullee nagarre kasi afottiis nagarre maal. Warra dheete kaa. Dura manatti ni kaameraa arginaan maa himte. Ni sodaatti. Gaafii nagaa hattee maal goota warra dheetayyee. Eeshi maali dhugattuu gidduu keessa maaltu jira wal loltanii? Walitti naarra matakka. Yaa kee karmaan waan beektaa jirti siin mirkaantee maal waan. Waa'ee haasaa nu sitti himam. Barbaan isiin wal lafa kaatee jennee hin abbeeka waan isiin asirratti dhageetti. Yaa kimaan taate numaayyuu naan jedhanaaf isiin wal dubbisuu erga dhiifne baatii meeqa? Wallaa walii bilbilaan jiru. Maaliif ree? Maaliif baddee wal loltammoo maaltu jira qoy icciti gidduu keessanii naa himee rabbeedhi. Kaameraa dhaamsu? Maa dhaamsitee dhiirtee waliin lolle maali? Maaliif ree? Waliin kan. Waliin kan maal kaatee? Akkami ol kaatee kuttee ishee gammaa guutuu ta'etti. Dheettee warra ilmaan bilbilaniiti. Ijoolleen kanaan seeraan gabbartee fuutaa hin ajjeesu. Dilibsi soddoma siin jedhani. Dilibsiin hin jiru akka naannoo keenyaatti dilibsiin hin jiru. Akka keenyaatti soddoma gabbaruu eegalaniya. Arsii wadda adde abba. Illee heerumtu durbi arsii soddoma gabbaran. Kan nubbee wallaahi tuni waan dubbatanii wallaahi al'aanu. Ma. Yoo shari'aan deemne ka saduu dilibsi tokko. Shari'aan fedhinnaa isaatiin dirqama miti fedhinnaa isaatiin fida jedhe. Maa yoo an fakkeenyaaf warra keessanii dhaqadhee warri keessan naa kennuu didan. Dirqama kanarra si dhabuurra jedheetuma bita malee wayii fedhee bita. Too fedhee ofiin sii bite kudhanuu dhibballee. Dantaa isaa bite ka. Dantaa miti dirqee. Ara dirqee miti. Walloon dirqee. Maatii yoo fedhe shari'aan sii kennina jedhanii. Hin jiru kijiba kun kijiba. Duraanuu akkanuma warra miidiyaa irra deddeemuuf kenninee mucoota inni itti taphatan jedhan. Lalla shari'aan namaa kennanii beektaa ofii. Garuu ammoo shari'aan sii kennina atillee safuun beektu baxxaaniin waan tokko ka eebsumaallee ka abbaallee ka hangafa. Dirqama ka. Waa jaarsa akkasitti fuudhii waa jaarsa hun jettuun ka. Wallaahi. Maatii kee hunda uffisuu qabda isaantu si guddisee misil laffa'e. Maa naan uffatanii. Hiddee. Intala fuutee mi gurba. Ilmoon tun bara abbaa waggaa 18 yoo sii kennan. 18 yoo ana ganaa waggaa 100 bira teetti. Duuba si taarrafe moo isaan kasaare moo atin taarrafte isaan hin kasaarani. Waggaa 18 guddisanii ati waggaa 100 hojii jira tabba. Duuba waan affaasaa guutuun irratti wanti godhan. Affaasaa guddatuun eessa jirti duraan amma ati affaasan guddatte fuudhu deemta akkasii affaasan hin dhufin dhalatte fuuta malee gana. Maarree maaliif narra ereega bakkaanee soddoma maalidha. Dirqama. Allah. Achoon jaalalaaf kabaja maatiin sanii ati qabdu ibsa. Qisiisanii itti nama fuudhaniiti. Amma aboo waan biraatti itti nuunkichisiin ka dhufeef naayim. Gidduu keessaniif ka daraartu maaltu jira? Akkuma kan jiran amma karaarra. Waliin lolle? Waliin lolle isi? Waan takka illee hin jenneeni? Gara bilbilee fi waan isin jettu? Yoo lolloltiin beeku amma waan. Ati akkamitti akkana taata qo'im caba miskiina argatte? Miskiina mi? Miskiina? Situ beeka jaartiin jallee akka miskiina taate. Akka miidiyaa irratti ilaalan kanan jirtu dhiisa. Warri miidiyaa isin shawwade. Mustafaan isin shawwade malee kata'uun. Maa isinuu kun warri miskiina. Duratti isinitti himee tureemi. Miskiinni keenya nuu jirtanii isinuu. Nuu jiraadhaa yaa fi rabbii keenya. Nuu jiraadhaa kun akka. Inshallah. Gana isin qabrinee jiran. Isin qabrinee addunyaa irra hafna nuti. Lollee dhugaa rabbi isin araasuuf deema maaliif jennaan eeshi ati maaliif biyyoo jira quddeessi hojii ati maan deemini ati asii haftee isin deemte maalillee warra kenna dhaqee abbo maal maa isii warra kan keessan dhaquun qabdu warra kenna yeroo amsa dheedha akka fedhetti immoo kofiifeetti dhayti
Akkam jechuun maa warri keessan dho'isaa jira? Dho'isaa san ta'in kan Abdiraatti yeroo baay'ee wal Ati fi maatiin kan kee asii fi daraatuun abbaa manaa fi haadha manaa. Maatiin keessan abbootaa fi haadha keessan. Wanti rakkoo kana fide maaltu jira? Daraatuun maatii bira dhaquu maaltu dhorka? Inni baay'een baay'ee jedhama. Maaliif hin fidinis hin jedhee bar maaliif ati kophaa dhaqxee isin kophaa ati dura maatii kan kee bira geessi feetu kan isii bira geessi. Wal qixa dhaquu qabda maatii kee bira yeroo takka maatii isii bira yeroo takka. Maalimma. Si makanya jiya takka jiya lama haadha fi bira taa'u feete haa itti rakkoo qabu. Fiddee deebitaree bira kabajaa maatiin qabdu ati maa kabajaa isii qabaannaan ati. Dhaqxee maatii isii dubbistee isiin bakka haa turtu isin bira jettee bira deemta malee akkanuma. Maatii isii keessa namni nam feere jiraate. Maali? Maatii isii keessa namni nam feere jiraate. Isin feene akkamitti jira? Ati hin beektu fakkeenya. Qe'ee isaaniitti waa siin jaan. Ati hin beektu miiree waan akka. Kun mudiin taane qabatee waa beektaa fakkeenya tanaan dura bilbilanii fi waan jedhanii hin beektaa. Maal jedhanii? Maaltu si gahee amma wal mijoon kun fakkeenya ani waa hundaanuu mijoon tun jaartitiyyaa hin miine garuu lafuma kaanii yeroo takka takka jaartii naa barbaaddi yeroo takka takka hin deemaa hin deebi'u waa'ee kana fayyamanii deebi'atti. Kasanii dhimma nagalchuun yammaati maaliif wajjin dhaqin fuutee mi'aadha mana akkaatii maatii si dhaqxee dubbisuu maatii kan kee wal barsiisuuni fakkeenya dubartii takka dhugaan nama amanamaa taateef yoo itti maatii kan keetii wal barsiifte isii wajjin jiraachuu feete taana maatii kan kee wajjin wal baruun isiin dirqama. Wanti keenya ati ilaalamni dhugaa feenaan sirrii jirtallee dhagaa hachuullee nanumaaf jettillee mire kanumaaf jettee siifee kanumaaf jettillee garuu ammoo akka namni sitti mul'een dhagaa'ini. Wanni jiru adallee muslimaa fi jaartii xiyyaa miti osoo dubartii namaa iyyuu karaa irraa argee miidhu. Garuu ammoo ofii balleessanii namni hin jedhu beeku yoo balleessallee. Namni ishii wal loltanii bakka isheen achi galte deebi'uun deemtu. Deeman gisee fi feete gisee si irraa dhuftu taa deebitu. Maadha manaa keessatti kottu galin jettuuni isirraa dantaan qabdu jechuudha. Jedheeni bara. Jedheeni san jedheeni bara amma san noo an jedheeni namni dhugoomsite fakkeenya. Akkasitti himtu dhugoomsite malee ati guyyaa duraallee si wajjin loltee maal gootee jette dhuguma isiifillee loltu rakkoon qabu jaartii yoo lolte naaf loltelle beeku. Garuu ammoo waan isiisitti dabaree kan sitti hin ta'uu mire. Jayoo nama biraa fuudhuu deemaa yeroo ta'u. Isheen uffisee biraa fuudhuu jettee kunoo ganama kana. Tabiyyaa maatiin si qopheesse fuudhuu deemte. Ila kunoo laalin beeka wanni si jettu lalee si jedhe harkuu noodha. Ishee wanta kana hin jenne yaa kibaal taate. Nama hunda akkanatti laallee namni itti laayidoon itti bilbilee. Nama hedduutti bilbilee inni kan biraa fuudhuu deemee akkana. Guyyaa aruusaa nama maali? Guyyaa aruusaa inni godhatu nama waama. Isa si waamani? Nama akka aruusa dhufuu deemtu maal? Haa guyyaa ati godhatte. Sanaari dha dubartii yoo arte waan hin jenne hin qabdu. Garuu raawwattu malee. Ani ofii kan itti fuudhu sahaa jala deddeema eenyu. Kanaaf fuudhaa natu raffuu jedheen. Eenyuun? Isiina. Jatti yaada ol deebisee mooluma gara waan si gaafachuu barbaade. Fuudhee ta'ee waa miidha. Ishii biyyuu na fuudhuu ganama kan walitti deddeemtee nama hundaanuu sama fuudhaatti. Seesan nama akkam isin uume kan jedhu. Isii gaa dhufaana malee awwaa balleessaa argine isii akka nama akka uume jaartiin deetaa akkamii nasiiba akkam qabdaa ta'e isii fuuti kaanaan jedhu malee. Akkam jechuun. Ati irra miskiina. Miskiinummaa kiyya qaamaa namumtii fi miskiinummaan garagaraa waan baddaa kana fokkataa kanatu sirrii miti ni beeka miskiinummaa illee ta'uu baadha. Sigalee. Mana haasofti kun hundi dhugaa natti hin fakkaanne. Ati kamtu dhugaa si? Hundaa hum coo ol deebisee asumatti deemtee adala gattu viidiyoo iyyuu dhiistee jirti kun yuuti birallee badde. Maal biyyoorratti dalee? Kan kala seeru meetiin kaayee goote. Maatoo hagati jirtu neerumti isin akkam? Maali fiiti? Anna hiiki jedhee rakkadda. Ati hin hiikettee rakkatta. Addunyaan akkasi kaayee. Maali? Addunyaan akkasi. Nama sin taane? Ya Rabbi nu baasi. Nama maal jedhan balbala. Nama sin taane hin ati nama sin taane anaan araarame maanaan jetta doggaa meeqati ati waan xiqqishoodhaaf daraartu mufattee amma hiiku deemu. Ani itti mufannee baar. Barina riinasi. Si aree baadiyyaa galche silaa sitti aaruu baatte kophaa isii maatii isiitti hin ergitu ture. Jinni qabdii gara galgala. Taa'ee jibaa. Eeyaa. Galatoo malleen hin jirtu jiran. Iddoo nama sumaalaat. Zorsi. Ana daaritti na deebisi xiqqoo.
كاميرا مشيرين قوتو قبده دوبو Akkasii jaaltu maal tinjira maal jettee wati wal magalaan ofii baattee ofii quuftee namni yeroo quufu beektaa akka tokko ta'a. Keessumaa dubartii hunda ta'e miti dubartii takka takka yeroo namni miskiin fayyaalessi ta'u waan laafuma itti fakkaatu fayyadammaan. Maaree laaftu maati? Laaftu maaree? Ani guyyaan takka fuunee arguullee ni dandeenya garuu namumti. Dantaadha. Namumma jira. Isilleen guyyaan takka heerumtee himuu dandeenya. Wattu jiruutii taphattee tokko jiruu fi taphattee. Jiruun ta'e maal jiree? Jiruu fi taphattee. Situ taphataaram. Amin araarsitamuu araarsitu ati akka nama tokkootti jaarsummaa dubbatu dhufe wallaan Jaarsummaa kolfaa kana. Anna mararatti ijoolleen dubartii ofii kiyyamu ta'uu waan qabuuf. Jaarsummaa karaa irratti nama baatanii akkanatti. Miidiyaa irratti sanuu. Miidiyaa irratti nama baatan sanuu. Nama hedduun nagaa daraartummaa badde jirti mucafaan sila mucattiin ajjeese moo jechaadha. Ajjeese. Biyya nagaa keessatti biyya seera qabdu keessatti waan akkanaatiin arrabsuu amma miidiyaa irra sanii ol baatee. Uummata jedhee malee aadaa miti bara. Hayi. Walla yaammatanii arraba guddaa sun ijoo rakkata isaallee subhaanallah. Duute isaa ajjeese. Walla ardiraa beekachuu ni dhoostu. Bishaan suuta dhugi daraartuu viidiyoon tusi bira geette. Maal abboo maal taatan si maal taatan si maal abboo maal taatan. Maal taane moo? Maal jechuun. Amma timujatti deebisee haa qalbii dhiisi walla. Anu haakish. Na tareesida. Anu hiriyaa dhabe. Hunda wama rakkinni meesii wal aboo maayii kana taa'e maayyuu. Aboo sama jiinaa ta'uu fedhannu ofiilaa dogolee dheerannu. Isiima. Ganama galgala wal marolla aboo jaarsaaf jaartii wal fuutee torbaan lamatti wal eegalti. Badiillee namallee isima guyyuu balleessaa qabama jettee akira balleessaan kiyya. Guyyuu balleessaa isii kana qoy sangaa taatee nyaata. Amma akkam gootaa? Amma hin jala. Naan hin balleessine hin jiru. Amma hin jala. Maal Ilma namaa ta'e kan dogongorre hin jiru. Atuwaa isii takka keessan beektuu miire. Jechuun badii isiillee beeku badii isiin balleessi isin lamaan gidduu namni takka hin beeku wal quban gabu. Dho'ifatanii manuma keessa wal qunxuudhaan isaa. Wala namni wala keessan qunxuutti hin jiru. Daraartuu natti himte garuu waan hundaayyuu. Maal sitti himte? Natti himte bakka. Natti himte gurra kiyya. Wallahi. Wallahi. Kalas ka amma jaartii biyya as baasaa. Eegaa. Jaarin jedhu. Biyya keessa eegaa. Jaarin jedhu. Lookoon mormi lookoo. Horoboo. Wallahi. Bareedina laal. Ka mormi qottoo kam argite? Miidiyaa irraa tana. Ka mormi qottoo kam argite? Ilaalta qoya. Eenyu foggaruu barbaaddeet? Bareedanii. Ati guyyaa duraa kee mucaa akkanaan ajajjuu miti. Eebedi maal jedha? Ilaalta. Ilaalta. Eebedi. Kakkanaa sitti mee? Mee kakkanaa. Yoomnuma as baasee argitan. Gomaan baasee argitan. Iyyaala mucaa iyyaala. Ile kuhundo la. Ay. Muka footi koo Maal taateeti? Weewwee ijoollee katama. Ijoollee katama. Ay baadiyyaatti hin dalanne akkam. Amma akkasi. Raalleen abin jedhe. Haasaan leemaa waan. Viidiyoo kana si makkennaa. Bakka bitee. Simaaf waraab. Isumatti kennaa. Yaada jala kennaa fi gorsa. Maal na eenyu anamo. Gorsa. Ammo. Reeffa aanaa sagal garagalchan. Reeffa nama gara walitti fayyaa qabna. Ana kaabba mushurrummaan Ramadaan eegalu deema. Sanin dala kama fuudhe Ramadaan. Sasiitiin baa fuudheetti numa fuudhaa ol taa'e. Guyyaa tokko fuudha. Maatii shampaa fuudha wal biratti. Afur. Afur waluma bira fuudha. Ramadaan ni barana la waan keerii qabatee naa dhufe walla. Alhamdulillah rabbil alamin. Mee warra akka kiyyaa Ramadaan baranaatti gammaddan. Yaa kiitee fidee yoo ta'e irraa. Hedduu na gammachiise wallahi isin jaaladha.